maraachota jechuudha mucaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OMS. Ashamaa harka fuune hordoftoota OMS Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa kun bashannana OMS'ti. Bashannanni OMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura turtii gaarii. Hayyee heeyyamtuu ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa keenya. Maqaan kiyya Simboo Wayyeessaan jedhama. Injiinar Singtaan jedhama. Maqaan koo Khalid Zakir. Maqaan koo Girmaa Baayisaa jedhama. Ani ergamaa Phexros Takkaan jedhama. Maqaan koo Dachasan Guseenaan jedhu. Maqaan koo Jaaraa Qalbeessaa Fayyee jedhama. Maqaan koo Caalsaa Barraa jedhama. Riyaad Naasir jedhama maqaan koo. Kun bashannana OMS'ti. Akka jedha gaaffii jalqaba si gaafadhu. Lukkuu 3 qabda. Re'ee 2 qabda. Sangaa takka qabda. Lukkuu meeqa qabda? Iskibirtoo qabda argaa koo ijaa eda'uu afuriiti. Kudha afuri. Mi'a irra deebi gaaffii irra deebi malee 12. Lukkuu 3 6 eegasii homaa jette. Re'ee 2. 8 eda'uu 6 14 eegasii sangaa 18 naannoo sanni fakkaatti. Inni 12. Ati immoo luka 18 qabaa. Kan naree. Kiyya fudhatta. Miila 2 qaba. Akkamitti? Anumaa miti ree? Anuma. Anuma. Lamaan taate deebisa. Ashi walitti moo? Okay. Re'ee 2 8 lukkuu 6 12 14 14. Inni immoo 2. Inni 2. Ati isa kamiin haa dabarru? 14 14. Meeqan qabda jettee miti? 2 qaba. Luka meeqa qabda? Luka 2 qaba. Akkamitti? 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 Lukuma 2 qaba kaa? Amantaa deebii keetti. Gaaffichi si galeera? Irra na deebime. Lukkuu 3 qabda. Lukkuu 3 qaba. Re'ee 2 qabda. Sangaammoo 1 qabda. Luka meeqa qabda? 14. 14. Amma 2 moo luka 14 moo luka 12 qabda jennare? Luka 14. 14. Luka 14. Taman. Ittana mana. Amantaa jiru. Ittana mana. Luka 4 6 qaba walirratti lukkuu wajjin. Ajaa. Walirratti. Luka 6 qabda? Ani immoo luka 2 qaba. Jaa moo 2 jennare? 2 jenna. Akkamitti? Akkamitti? Jechi laal lukkuun takka luka 2 qabdi. Re'een takka luka 4 qabdi. Lukkuu 3 qabdan jedhee mana. Lukkuu 3dha. Lukkuu 3. Luka 6 qabdi. Luka 6 qabdi. Lukkuun 3dha. Re'een moo 2? 2. Sangaan 1. Luka meeqa qabda? Walirratti 16. 16. Amma saka muranna 6 namoo 16 namoo 2 jenna. 16 jenna. Luka 16 qabda jechuudha. Anaan jetta. Luka 2 qaba. 2 jechuudha. Ani luka 2 qaba. Akkamitti? 2 deema ka. 2 deema. 2 deema jechuudha. 2. Akkamitti? Luka. Sigaleera gaaffii. Gaafichi daangalle irraa. Lukkuu 2 qabda. Re'ee immoo 3 qabda. Sangaa 1 qabda. Luka meeqa qabda? Lama eettama. Luka 2 qabda? Itti amantaa? Luka 2 qaban. Luka 2 qabda? Akkamitti? Jechuun kanatti na gaafatte anatti gaafatte luka meeqa qabdaadha malee luka re'ee sanaaf luka sangaatu hin taane luka lukkuus miti. Kanaafuu luka 2 qabaa jechuudha. Luka 2 qabda? Itti amantaa? Baay'ee. Lama. 2 akkamiin? Akkamitti 2? Kan kooti ka.
Kankee waan ta'eef. ee Itti yaadee tagaruu gaaffii si galee. irra deebime Lukkuu sadii qabda. Reemoo lama qabda. Sangaa tokko qabda. Luka meeqa qabda? luka laman qaba Lama qabda. ee Itti amantaa. ee Luka lama qaba. Akkamitti? Ante namni luka lama qaba bar. Luka lama qaba namni. Amantaa deebii kanatti. Ee. Morra si deebii. Ay luka lama qaba. Ee. luka laman qaba luka laman qaba Luka lama. ee Akkamitti? jechuun luka sangaa sadii isaa qabaadhu sangaa sadii isaa qabaadhu lukku lama isaa qabaadhu ani lukni koo lamu Lamuma. lamu Itti amantaa. lamu Itti amantaa. itti nama Kun bashannana hojii misiiti. Gaaffii lammataa immoo waan ani jedhu irra deebitee afaan jettaa jechuudha. Tokko, tokko lama, lama sadii, sadii afur, afur shan, shan ja'a. ja'a Lakkoofsi ja'a booda jiru meeqa? Torba. 8 9 10. Kanabe. Torba. Rena dibi. shan shan Shani? Amantaa. Lakkoofsi ja'a booda jiru shani? shan Amantaa. itti amane itti amane Jaabudu kan jiru shanidha. Shani? Ee. Akkamitti? Lakkoofsi shan bichaa osoo hin taane shanii kaasee hanga tokkotti jira. Amantaa. Ee. Shanidha? Ee. Amantaa deebii. Ee ni amana. torba Torba? torba ee Amantaa. itti nama Torbadha. lakkoofsi ja'a booda jiru Meeqa? lakkoofsi ja'a booda jiru shan Shan. Amantaa. itti namana Shanidha. shanee lakkoofsi ja'a booda jiru ja'a dursee jiru moo ja'a booda jiru Lakkoofsi ja'a booda jiru meeqaan jedhe? ja'a booda hin jiru torba Torba. Torba jechuudha. torba Torbaadha. lakkoofsi ja'a booda jiru an ja'a booda jiru moo an ja'a booda jiru lakkoofsi shan Shan. shani Shan moo torba jennaan? shan 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 torba Torba. Torbadha. torba saddeet Torba. Moo saddeet ta'e? lakkoofsa jaarra jiru torbarra Amantaa. Itti amantaa? Arra lakkoofsa jaarra jiru torbuma wayiin jawma jennaara torba jenna malee torba Torbadha. torba Amantaa. ee Akkamitti? jechuun jaattaanii jaa tuqaa zeeroo tokkos jiraachuu mala garuu lakkoofsi beekamaan akka beekamaatti torbadha. Yaa torba ka Amantaa. eh Itti amantaa? itti namane ee Amantaa. Torba. meebi ati wanna jettu hin beeku malee akka lakkoofsaatti garuu torbatti taanee dhufa ee Lakkoofsi ja'a booda jiru meeqa? Itti amantaa? magaay Kun bashannana hojii misiiti. Gaaffii sadaffaa sirba sii banaa. Isa booda weellisuun eenyu akka taate natti himtaa jechuudha. jaalala miti marachaadha Ay kun sirba kanallee baay'een beeku ani Dhageessee hin beektuu? dhagaye garuu wallistuu tana baay'ee maqaa ishee hin beeku. Ani dhugaa dubbachuuf artistoota dubartootaa kana hin beeku baay'ee. Hin beektuu? Sirba ishee ogeessee hin beektuu? Sirba kana dhaga'een hin beeku garuu eenyu akka isaati hin beeku tarii maaramii harqa manaamanii kan jedhamtu tokko. Maaramii akka taate? Jedhee yaada akka tilmaamaatti. waaritee furii yaale garuu isi ta'us itti namanu baay'ee itti namanu Halluu daawwii isiidha? Halluu daawwii na fakkaate. Sirba baay'ee na geeffatu garuu halluu daawwii. I'm sorry sirbichi yaa'u dhaga'uu dhiisuu hin dandeessu sirba gurri keenuma dhagaa tajaajilaas taatu abbaa amantiis taatu
makiina kee gaafatee iddoo garaa garaatti hin dhaga'ama. Burtukaana miti hadhaadha. Kun jaalala miti maraachaadha kan daa'imummaa keenyatti dhaga'aa turre. Anyway gin maqaan ishee I'm sorry. Maqaa ishee baruu hin dandeenye. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha. Bokkaan roobe malee kakawwee bu'ee moosii kan bu'ee malee jetti garuu sirbicha nan beekaa maqaa ishee na labate. Maqaa ishee na labate. Sirbicha nan beekaa garuu maqaa weellistuu hin beeku. Ilfinesh Qannoo. Ilfinesh Qannoo. Akkasii? Akkasuma natti fakkaata. Dhageessan beektaa weelluu kana? Sirba isaa nan dhagaa. Garuu badaan sirbu. Sittiina abbaa jamaa macaa akkas. Abbaa inni. Sittiina abbaan harka badee garuu sittiina abbaa wayi. Abbaa wayi. Sittiinaadha maqaan ishee. Sittiina maqaa ishee. Sirbuma ishee keessatti maal jettee burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha jettee burtukaanii mi'aawaadha mitiire. Burtukaanii bifa hadhaawwaatiin ibsite isheen miira akkamii keessa taateetti kan isheen sirba kana baaste. Maraachita jechuudha macaa. Maraachita jechuudha macaa. Maraachita. As keessatti maal jettee mi'aawaa burtukaana hadhaadha. Karaa hadhaatitti deebisaa jette. Maaliif akkas jettee meeshee? Waan garuu waan ishiin akkana jetteef yaw xiqqoo waan ishii qonnime waan jedhuuf kanaaf. Akkanitti fakkaatetti yaa'uun jaalalli xiqqoo ishii namni baay'een yeroo jaalala danuu keessa yookiin immoo kan namaaf hin hubanne tokko keessa gaafa seenu itti hadhaa'ee argamuu danda'a jedhee yaadan. Miira aarii keessa galteeti. Miira aarii. Keessa galteeti. Burtukaana mi'aawaa kana bifa hadhaatiin ibsite mitiire sirba ishee keessatti burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha jette. Maal ibsuu barbaaddeetti isheen sa'aatii sanatti maal keessa taateetti? Aarii keessa taateera hundaa hin beekne. Aarii keessa taateera hundaa hin beekne. Burtukaana jechuun amala burtukaana keessa tokko amala miidhawaa qaba. Jaalala miti kun burtukaani miti hadhaadha. Jaalala miti maraachaadha miti. Burtukaani miti. Burtukaana miti yoo jettu burtukaani amalli isa mi'aadha. Garuu mi'aa waan hin taane yookiin baay'ee dhadhaa kan ta'e aarsaa kan nama gafalchiisu jechuu barbaadetti. Akkas jechuu barbaadetti. Aarsaa kaffaltee jechuudha jaalalatti aarsaa kaffaltee akkasuma kun jaalala miti maraacha jaalalli humna akka qabu keessa galte taanaan miidhama irra akka geessu kan sitti mul'isuudha. Kanaafuu aarsaa si kaffalchiisu jechuudha. Aarsaa kaffaltee. Sirbichi kan jaalaluma ibsuuf hojjetamedha. Miira akkamii keessa taateetti jette yeroo sirba kana isheen baaste? Beeku Isin dhugaa. jaalate sun isii dhiiseeti. Maybe kan isin jaalate sun akka isin yaaddisan hin taaneef. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha an jetteef jaalala garmalee jaalala waan qabamteef jaalala bakka akkaataatti sutu dhabdee jaalala garmalee waan jaalattuuf jaalala nama sun waan garmalee jaalattu waan feetuuf garmalee waan feetuuf. Mi'aayina keessa darbee innaa sitti hadhaa'u jechuudha. Mi'aayina keessa darbee nadhaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan jaalattu innaa argachuu dadhabde yookiin immoo isaaf waa baay'ee aarsaa baay'ee innaa kaffaltu waa argachuu dadhabde ta'an sitti hadhaa'a. Jaalalli nadhaa jechuudha. Eega. Yeroo sanatti. Miira gaddaa keessa taatetti. Miira gaddaa. Jaalala argattee abuushee. Kanaaf hadhaa gootee jechuudha. Hadhaadha. Jaalalli mi'aadha. Garuu isa dhabuusheetti immoo hadhaadha. Ani sorry amantaa koof gaarii waan hin taaneef hordoftoota keenyaaf gaarii waan hin taaneef waa'ee sirbaa ibsuu natti ulfaata. Galatoon waan biraatu ta'e wayya. Hayyee galatoon. Thank you. Thank you. Galatoon. Hayyee galatoon ulfaadha. Hayyee rakkoon qabu. Hayyee ulfaadha. Hayyee galatoon. Hayyee sunillee guddaa Galatoom. Hayyee galatooma. Galatooma. Galatoom. Ish galatoom. Ulfaadha. Hayyee galatoom. Ayyee ittis galatoom. Ulfaadha. Ayyee ayyee. Galatoom. Hayyee galatoom. Isin galatooma. Galatoom ulfaadha. Hayyee galatoom. Ulfaadha. Galatoom. Hayyee. Hayyee galatoom.
እሺ ገለቶሜት Aye galatu. እሺ ገለቶሜ Galatu. Kabajamtoota hordoftoota OJMC Media kan daawwachaa jirtan bashannana OJMC ti. Bashannana OJMC keenyarraa irraa barachaa itti bu'aaraa bashannana turtii bareedaa akka isin taasisaa jirtan abdii guddaa qabna. Maarree yeroon immoo yeroo deebisnurraa geenyetti kan nuti jirru akkuma beekamu gaaffii tokkoffaa irratti kan ani gaafachaa ture lukkuu 3 qabdaa, re'ee 2 qabdaa, sangaa 1 qabdaa, luka meeqa qabdaa jedheen kan ani gaafachaa ture. Gaa baay'eenis deebii kana yaalanii warreen argatanis jiru jechuudha. Isaaniin ture luka meeqa qabdaa jedheen kan ani gaafachaa ture waan ta'eef luka 2 qabu jechuudha. Gaaffii lammataa irratti immoo kan ani gaafachaa ture jechuma ani jedhu kana irra deddeebi'aatii naaf jedhaa jedheen dandeetti isaan hangam na hubataniiru gaaffii kana irratti hubannoo isaanii hangam xiyyeeffannootaan gaaffiin kun isaaniif galeera kan jedhu ture gaaffii kana kan nuti dhiyeessineef ture lakkoofsuma irra deddeebi'u jedhuudhaan akka isaan nafaana jedhaniif ture. Egaa lakkoofsa 1 2 3 4 5 6 lakkoofsi 6 booda jiru immoo meeqa jedheen kan ani gaafachaa ture. Ani kan jechuu barbaade lakkoofsuma 6 booda jiru meeqa jedhanii akka isaan naaf deebisaniif ture. Gaaffii kanas namoonni baay'een isaanii yaalanii warreen argatanis jiru jechuudha. Gaaffii sadaffaa irratti kan ani gaafachaa ture sirba ture. Sirbichis immoo burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha jechuudhaan kan weelliste kun eenyu jedheen maqaa weellistu ture kan ani gaafachaa ture. Weellistuun kunis Sittiin Abbaa Duulaati jechuudha. Asuma keessatti immoo burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachaadha maaliif jettee burtukaanii noo mi'aawwaadha maaliif hadhaawwaatti jijjiirte jettee jedheen egaa namoota gaafachaa ture. Namoonni sigaa yaada isaanii kan itti fakkaate nabraan qaqqabsiisaadha kan isaan turani. Gaaffiin har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Torban gaaffilee biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.